barbaachisa. Argitanii jijjiiramni dhaloota irratti dhiibbaa geessisuun akka namoonni yaadan miti, akka namoonni ilaalan miti. Garuu dhiibbaamti dhaloota irratti geessisamu kun akkamittiin eegi? Maal jechuudha? Dhiibbaa dhaloota irratti geessisuun jedhamu kun hiikaa isaan taa'een edda galgala naannoo dhufuu kamiin ture kaleessa galeen taa'ee yaada maayini dhiibbaa geessisuu gaafa jennu immoo maal jechuudha seenuu fi waaxinnoo isheen kaa'u yaale irraa dhaggeeffadhaa. Dhiibbaa dhaloota irratti dhiibbaa geessisuu jechuun dhaloota Waaqayyoo baroota keessatti kaase. Dhaloota eenyu kaase? Waaqayyo baroota keessatti kaase bara keessa jiran keessatti callisanii warra jiraatanii darban ituun ta'in baricha keessatti amantii qabaniin qulqullinaan ogummaadhaan dhugaadhaan warra jijjiirama geggeessan. Argitanii callumannee jiraanna miti. Guyyaa maqaa oollee bulluufiti caljeddee jiraanna miti. Waaqayyo maqaan inni bara nuuf kennee fi caljeddee jiraanna miti. Bara Waaqayyo nuuf kenne kana keessatti akka silaa mucaan maddana dhaabatee walaloo dubbisaa ture tokko Waaqayyo isaa eebbisu. Bara Waaqayyo namaaf kenne keessatti jaalalaan amantiidhaan isa kana tuqaa lamaan sadan tokko sitti himaa. Yeroo waa callumannee akka Aahizaabii warra bakkee kana keessatti jiraannatuun ta'ini nuyi namoota irratti namoota dhiibbaa geessisuudhaaf Waaqayyo biyya lafaa kana keessatti bara nuuf kenneera. Lammaffaa irratti dhaloota irratti dhiibbaa geessisuu jechuun maali? Dhaloonni dhaloota irratti dhiibbaa geessisuu sababa aboo qabaniif, sababa beekamtii qabaniif, sababa qabeenya qabaniif ituun ta'in maqaa kana qabaniif ituun ta'in akkaataa namoonni itti yaadanii maqaa warran amma maqaa kana qabaniif ituun ta'in kaayyoo Waaqayyoo warra baatanii deeman argitanii kaayyoo Waaqayyoo bara kana keessatti qabu waan Waaqayyoo hojjechuu barbaadu warra beekanii fi warra baatanii deeman dhaggeeffadhaa. Isa kanaan immoo kallattii jireenya hafuuraa spiritual direction warra dhaloota geeddarsiisuu danda'an. Namoota wajjin luucaanii kan deeman miti. Warra kaayyoo Waaqayyoo baatanii deeman baannee jirra mitiidha. Isa baannee jirru kanaanii maal goona? Kallattii jireenya biyyaa ta'uu danda'a. Kallattii jireenya hafuura dhaloota keessa yeroo ta'uu danda'a. Akkaataa isaan ittiin jireenya hafuuraa ilaalan har'a lasni galeera. Isa kana jijjiirsisuu danda'uudha. Sadaffaa irratti hiikaa isaan isitti hima. Dhaloota irratti dhiibbaa geessisuu jechuun namoonni jijjiiramaa akka tasaatti gara biyya lafaa kanaa akka hin dhumne casuality jennamiti akka tasaatti dhalannesin namni nu fakkaatu biyya lafaa kana keessa jiru. Maal jechuudha kun? Nuyi hundumti Ameerikaa haa ta'u, Awurooppaa haa ta'u, Itiyoophiyaa haa ta'u qomoon namaa tokko duwwaa mitiire miti homo sapiens warreen dura macaafa qulqulluu miti akka saayinsiitti iyyuu namni gadi siqee garuu gosaaduu meeqaan meeqa ta'a mitiire akkasii akka sakaaniittis akka biyya lafaattis akka wangeelaatti kanaaf itigaa as keessatti nuti warri irra jirru akka tasaatti kan dhufneetuun ta'inii warra Waaqayyo dhimma irraa qabu. We are different. Namoota addaati. Biyya kana keessatti akka namni gara biraan jiraataa jirutti jiraannatuun ta'ini irraa adda baana. Ameen jedha. Maal goonan isinii jedhe? Amma al tokko ani dhiifama yaa godhaa kanallee dubbachuu kootii fi wal fakkeessinaayi. Wal fakkeessineeti biyya lafaa geeddarraayi. Ashabootu jedhanii soogidda beektu ni dur biyya. Baala-garii keenya soogiddeetu danna dhiqachuu dhattee lallaqa. Numa dhiqattii irraan bahuu, numa dhiqattii irraan bahuu, numa dhiqattii irraan bahuu dhuma irratti dhumta fi isheetii iyyuu. Isin gala nanna dhiqachuu dhaga buute akkamitti dhaga isheen buute nama argees hin beeku garuu namootatu haasa'an dhagaye. Isin gala nanna dhiqachuu dhatteeti ofii isheetii maal ta'a?
of dhabde namni baay'een har'a of dhabee jira biyya lafaa keessa booddee sitti hima wal fakkeessine jedhannee jara fakkaannee hafne nuti waaqayyos dhagaa wangeelli nuyi baanneerru nama wajjin wal fakkaadhaa jedhu ta'in isin adda ba'aa jiraadhaa mitiire dhaqaati gadaamitti galaa jedhu ta'in biyya lafaa keessa jirra garuu biyya lafaan fakkaatu biyya kanaaf immoo wanti nutti himatu jiru maqaa Yesuusiin sila waa'ee Yesuusiin fakkaachuu namni tokko dubbateera saabbaa wal loloo ta'etti fakkaata waamichi keenya iyyuu biyya lafaa fakkaachuu tun ta'in aan Kiristoosiin akkam fakkaadha isin immoo eenyuun fakkaadha anaan na fakkaadha argitanii nuun Kiristoosiin fakkaannee rifleekti isa goone inni nurraa rifleekti ta'ee namoonni gara biraan immoo nu fakkaachaa kan deeman gara sakanaatti namoota kan waamnu ta'utu nurra laata kanaafiti warra kaayyoo waaqayyoo baatanii deeman dhaloota irratti warri jijjiirama geessisanii warra fedha waaqayyoo ayyaanni waaqayyoo irra jiru kaayyoo waaqayyoo warra baatanii deemanii warra akkasiiti dhaloota irratti jijjiirama geessisu jechuun yookaan immoo adda addummaa fiduu jechuun akka tasaatti akka hin jiraanne waaqayyo bara kana keessatti akka isaan erge warra beekan naasiri galeera warri dhiibbaa geessisanii akka nu erge warra beenu duwwaa waaqayyo akka gara ergamaa hin jedhamu amma ergamaa jedhamu kan nama tokko duwwaa miti dhaqa gaafa Yesuusi namoota muraasa duwwaa miti hunduma keenyaan dhaqa miti hunduma keenyatu maalidha gara biyya lafaa dhaqe maal gochuudhaaf Kiristoosiin namootatti argisiisuudhaaf Yesuus Kiristoosiin namootatti calaqqisiisuudhaaf kanaafti warra isa argisiisan yeroon isaanii akka faayidaa guddaa qabu warra hubatan fariisota sadiqoota warra barreessitoota macaafa qulqulluu keessatti ni gaafa laaltanii Yesuus Kiristoos kan inni isaan ifate maal akka ta'e beektu yeroon beekan turan miti isin warra fi dargine lana amma dubartii tokkotu gaaf tokko ni ejjite jedhanii qabanii fidanii Yesuusitti kan fidan gaafi dheeranii Yesuusi lafarratti barreessee keetii meedamni cubbuun qabnee dubartii kana maal godhu dhagaasa jalqabaadhaan rukutu wendaan achi ba'anii sokkan isa booddee akka isin warra isheen maali isa booddee intala koo cubbuun keessiif dhiifameera maal godhu deebi'ee mitiire kana jechuun cubbuu ishee pruufii godhatuun ta'ini seeraaf wangeela barsiisee gadhiise wangeela jechuun cubbuun keessiif dhiifameera lammata immoo deebitee cubbuun hojjetii jechuun immoo inni immoo seeraaf wangeela guutummaa macaafa qulqulluu jechuudha in one sentence barsiiseeti dubartii kana gadhiise garuu warra fariisotaa buqqee gaafa dhaqee isaanii ni nifate isaanii maalitti jedhe isin warra ofii argine nana bantii waaqaa kana lafa kana laaltanii himuu dandeessu way astronomii immoo kortuuti jechuudha baay'ee astronomersiis miti jarri hiyyaaltu garuu bara araaraa kanatti bittiin hubachuu dadhabdanii bara keessa jirtan warri dhiibbaa geessisanii bara keessa jiranii warra hubachuu danda'anidha warri dhaloota irratti dhiibbaa fidanii aadaa keessa jiran fakkaatanii warra jiraatanii tun ta'ini aadaa keessa jiran dubbii waaqayyooti maaliin isinii jedhe dubbii waaqayyooti dhugaaf qajeelummaadhaan warra transform godhan warra jijjiiranidha lasni galera keessa jiraatu tun ta'ini akkuma warra gara biraatti keessa jiraatu tun ta'in ijoolleen dargaggoota ta'utti dhaggeeffadhaa hin jijjiiru warra kanati dubbii dhugaa sanaan warra jijjiiranidha dhaloonni dhiibbaa geessisu bakka ga'u hundumaatti argamuu waaqayyo presence of the Lord warra baatanii deemanidha lafa isaan jiranii waan gara biraatu mul'ata tun ta'ini argamuu Kiristoostu isaanirraa calaqqisa sini galee argamuu waaqayyootu እንዲያው አኔሮ ከነከሰ ደሜ ዶባየት ነው ዱበዳ ክርስቲያኒ ነሚ ክርስቲያና ታው ከሰልት ሲል ሶዳቱ ዳናን እስን ክርስቲያና ሰሪሚቲ አረን ሲዲ ደቤ ጥሩት ረገፋና ነሞን ለፈኑይ አኑ ሁንዱ ማቲ ኑይ ክርስቲያኖ ታው ከኛ ቢከዲኑ ሶዳታ ዳናን እንደገና ከሰ ተከለ ቡኬ ነው ደ ቀልቢት ዲረነ ዋቀዮት ደቤቱ ነው ረባ ማሊፍ ይወጠኒ ክርስቲያኒ ለፈንገቲ always
Presence waaqayyoot wajjin jira. Naasini gara argamuu waaqayyoot wajjin jira. Inni hatu hin hatu. Inni soomu si bukkee dhaabatee hin soomu. Edanaan iyyuu halkan tokko bilbiltee mana yaalaa jira biriinaa eeginaa jettu warri haakersi. Sagalee ishee nama hin beeku. Lakkoofsi ishee nama hin beeku. Fotoon ishee nama hin beeku. Jalaa galteeti na goomsuu yaalti yanumaan iyyuu. Biriinaa erginaa jette maal taati mana kimi hin jira maal taati mana kan hin jira Paawuloos hin jite sagalee ishee immoo nama dhukkubsataan fakkaatu. Sini gale. Sini dhukkubama maaliif akka isaa sooftanee. Amma dhuguma dhukkubsataan akka kee kana sagalee guddaadhaan haasa'a. Yoom immoo birii kana dhattee baafattaa. Sini gale. Yoo ta'e illee namni sii fadamu. Lafa si jirtanitti namni machaa'u akka eeggaddaatti hin machaa'u mitiire. Namni hatu ammas deebi'ee maal hin godhu. Iddoo jijjiirrate malee namichi kun hin fayyine. Laaragaa. Akka eeggaddaatti jiraata taanaan namichi kun maal hin taane isin hin jedhe. The only difference adda addummaan jiru namichi kuni iddoo eeggadda tureeti iddoo gara biraa dhaqe malee jijjiiramni jiru. Mitiire. Miti. Kanaafi. Natu gaaf tokko karaarra deema akka kanaa nama guddaan taane ijoolleen ture bara sana biyyatti waldaa kee haa tajaajillaa iyyuu namichi tokko ofii isaatii saraqee dhugeera manatti immoo fudhatee galaa jira shugguxii heerutu biyya buttuullee heeru gammachuun hin beeka leelaalee amate ani mana dhogeenya qaa'e ejjenee leelaalee ammas leelaalee ana ta'uu isaa gaafa baru mana dhogee sana dhaqee taa'e hin darbanasee Anisi ilma deemu mana dua gaisa na tandem. Waan wallaalee shugguxitti boorsaa keessa keeyate. Gaafa kaa'u garuu waan goru qabu baloo ani iyyuu umurii koo guddaa akka kanaan turre baru. Shugguxitti gaafa kaa'u asii gadi galagalchee gaa'e mataa ishee. Dhugaan gosa dhugaa. Amma mucaama ollaa aduu handaa deemi. Dhaqeen nan taa'e. Taa'ee carreedha. Fiisii isaa keessaa sinii. Namoonni ta'anii baay'inni eessaanii dhugaatiin maaltu dhugaayiraa baay'inni ciicawwe booddi gaafa laallu yaa'ee dhufe innis gaafa laallu yaa'ee dhufe dhibachi laalla. Asittaan diiteelii nama tokko dha. Maaliif akkasii jedhaa nuti we are Christian. Laadhagaa nuti namoota waaqayyooti. Dhaloota irratti dhiibbaa fiduu kan danda'u namoota akkamiitiin jedhee argamuu waaqayyo warra baatanii deeman. Dhaloonni dhiibbaa geessisu dhaloota yaada waaqayyoo hubate yaada waaqayyoo warra hubatan isa hubate kan ammoo dhaloota jiraataa jirudha. Yaada waaqayyoo beekaa yaada waaqayyoo kan ammoo isa jiraatutu dhiibbaa geessisa. Dhiibbaa guddaa akkuma nama dubbadhe dhiibbaa geessisuudhaaf namoonni biyya lafaa kana keessatti beekamaa ta'uu irra jiraatu jedhanii jedheen. Yaada waaqayyoo baannee deemuu danda'uutu nurra jiraata jedheera. Argamu waaqayyo warra akka namni gara biraan jiraatanitti jiraachuun nurra jiraatu jedhee dubbadheera. Isa marratutuuni wantoota biyya lafaa kanarraa arginu dhaloonni jijjiirama fidanii warra waaqayyoon beekan malee warra waan baay'ee qaban iyyuu miti. Mitiire akkasii amma ibsaa ishee isin ilaaltan kana ampuulii mana hojjete yoo ta'anii ilaaltanii ibsaniini mana barumsaatii iyyuu ari'ameera. Kun tamaariif hin taatu dhalli haala isaatti xalaa kennanii mana barumsaatti geggeessan lasni kennan waan gara biraa hin qabu garuu haati isaa gaafa dubbiftu mucaan bukkee dhaabatee xalaa fideetti kennate gaafa dubbiftu mucaan kee dadhabaadha nama hin ta'uutti hin jedhan gaafa dubbiftu garuu sagalee ishee ol fuutee mucaan kee Toomaas Elsen nama guddaadha sammuu guddaa qaba barattoota keenyaa wajjin hin ta'u. Qobaatti manatti barsiisa inni dhagaa dhaabatee mucaa xinnoo si olaanaa isaa gaashee talaa dubbiftu. Mucaan kun hin guddate nama ta'e innis mana barumsaatii ari'an nama ta'ee dhufe saayintistii jaarraa sanaa ta'e haati isaa hin duute ishee ilaaluu dhaqeetu lookarii keessaa dabdaabbee mana tamaariitii barsiisaan tokko barsiisaan barreesse argate maasheenni lookarii keessaa argate gaafa dubbisu. Waan isaan jedhan arge. Sa'aatii dheeraadhaaf taa'ee hin booye. Sini galee isa booddee daayirii isaa irratti akka jedhee barreesse. Toomaas Elsen mucaa dadhabaadha. Sammuu qabu. Dubartiin tokkittiin jedhee
saayintistii bara kanaa isa gooteetti. Sini gadara nama waan tokkotti hin galle fakkaate nama guddaa ta'e jijjiiramni dhufuu fi waan baay'ee qabaachuu miti. Dhagaa wanti nuyi ilaallu hundumti isaa almost all amma jenereetarii bakkee kanaa isin ilaaltan eenyutu ijoollee waldaa keessaa ishee amma isin ilaaltan kana kan jalqaboomi miti jenereetarii bakkee kana keessa yoo itti ilaaltan Mikaa'el Faaraadee ijoollee waldaa xiyyaara kana iddoo baay'eetti barsiisee beeka dargaggoota xiyyaara siisamaa kana irraa ilaaltan ilma wangeelaa ijoollee wangeelaawiti. South Baptist Church keessa warra jiranii ijoollee waldaatti guddatan sanbata yoo waldaan nafan. Isaantu saayintistoonni wal ga'anii sibiila kan jedhame samaayii kanarra hin deemu jedhanii gaafa isaan galanii magaalaa Ingilizii Londanitti wal ga'anii saayintistoonni addunyaa samaayii kanarra amma xiyyaarri hin deemu sibiilli hin deemu gaasaa jedhanii ijoolleen kuni ijoolleen wangeelaawii kana xiyyaara fuudhanii dhufan xiyyaara fidanii dhufan wantoota baay'ee isaan kaasuu hin danda'u wantoota biyya lafaa irratti hojjetan kaasuu hin dandeenye. Kan dhiibbaa guddaa fide waldaa kiristaanaa biyya keenyattis waldaa kiristaanaa har'aa qabee dhaloonni kun dhaloota dhiibbaa fidu Waaqayyo haa taasisu. Waldaa kiristaanaa warra dhiibbaa geessisan Waaqayyo nu haa taasisu. Sini gadara waan baay'ee nan kaasa yerootu hin jiru kaasuun nan barbaachisu. Wantoota har'a mana yaalaa keessaa antiseptic bacteriology calculating machine computer science malo inni hojjetan hundumtu ijoollee kiristaanaa hojjetu warra sammuu isaanii Waaqayyo baneet hojjetu har'a Waaqayyo nuun iyyuu sammuu keenya haban kanaaf egaa dhiibbaa geessisu jechuun dhaloota irratti akka namni jiraatutti jiraachuu miti. We have to be different adda ta'utu nurra jiraata. Kanaaf egaa isa kanaaf maaltu nu barbaachisa? Tokkoffaa irratti namoonni dhiibbaa geessisan qabadhaa warri barbaadanii tokkoffaa irratti namoota kadhataati. Namoota kadhannaa qabantu dhiibbaa geessisa. Macaafa qulqulluu keenya dhannee gaafa dubbifnu namoota lama argina. Warra kadhannaa qabantu jiru, warra kadhannaa hin qabnetu jiru. Dhannee gaafa laal warri kadhannaa qabanii warra Waaqayyo irratti hirkatanidha. Warri kadhannaa hin qabne warra ofitti hirkatanidha. Macaafa qulqulluu keessaa dhaqanii gaafa laaltan. Kanaaf namoota baay'ee isaanii warra Musee fa'irraa dhannee gaafa laal, Eliyaasiin dhaqanii gaafa laaltan, namoota adda addaa Yesuusiin gaafa laaltan, ergamoota dhaqanii gaafa laaltan, kan isaan hoggolan yoo jiraatan namoota kadhataati. Kadhannaan jijjiirama fida. Itti aansitanii meeraqaati Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 10 dubbisa akkeedha. Yemmus Daani'el lakkoofsa 8 irratti kadhannaan hin danda'amu kan jedhu ture. Namoonni Daariyoosii fi Asagadan malee sini jedhedha. Namni jala biraa maaliin godhu? Kadhannaan danda'u, kadhachuu hin danda'u. Garuu Daani'el fa'aa kadhannaan hin danda'amu jedhamee at national level gaafa labsiin ba'e. Namni kadhannaa kadhate immoo boolla keessa bu'a gaafa jedhamee Daani'el fa'aa maal godhu turan jedha. Hin kadhatu lakkoofsa 10 akkeedha. Yemmus Daani'elii caaffatichi milikinni akka caaffatichatti milikinni akka godhame beekee jedha. Gara mana isaatti galee mana isaa keessaas gara kutaa isa mana irraatti isa qaawwi isaa gara Yerusaalemitti garagale banamee jirutti ol ba'ee akkuma dur guyyaatti si'a 3 gochaa tures Waaqayyo isaa duran jilbeenfatee hin kadhate galatas isaaf maal godheera? Maaltu jedhameera garuu? Kadhannaan mee dhaggeeffadhaa har'a labsiidhaan ta'uu dhiisuu danda'a. Labsiidhaan hin kadhatina kan jedhu dhibuu danda'a. Garuu karaa adda biraa dhaqanii gaafa laaltanii wantoonni akkanii hin kadhanne nu godhu baay'eetu jira. Mitiire gaddaa waldaa Gullallees waggaa kana keessa waldaa Gullallees waldaa Buraayyuu Addanaas barsiiseera. Wayee miidiyaan hawaasummaa gara 200 kan ta'an kuni attamitti eessaa jalqabanii du'aan akka fixuu danda'a. Warra achi turtan wandimuufaa argeen ture achitti namoota achitti argeera waggaa kana keessa. Xuruutti dhaggeeffadhaa.
dur namni mana isaa keessatti hin kadhatamu kadhatu. Bible study jira, sagantaa bandaraa jira, jireenya furaatti riifii gochaa deemu guddataa deemu. Hin jijjiiramu, manni isaan jijjiiramu, qeensaan jijjiiramu. Amma garuu yoo rattanii ilaaltan sa'aatii akka warri WHO'n kaa'utti warri hakiimonni dubbisuu dandeessu sa'aatii 6-7 amma sa'aatii 10 kan ta'u namoonni iskiriinii irra oolu. Miti meeqa kaa dubbisaa qorannoo WHO'n kaa'e. Isuma isitti maayidha waan ta'eef. Sa'aatii amma kana barataan dargaggeessi tokko sa'aatii amma mana barumsaa oolu wajjin wal qixxee kan ta'u maalirra oolu jettanii miidiyaarra oolu. Miidiyaan immoo yookaan iskiriiniin sa'aatii 3 oolu yoo irra oolan jedhu warri qorattoonni kun warri WHO'n jechuu kooti. 3 oolanii sammuu isaanii is overstimulatii godhu. Hirriba dhoowwuutti geessu. Buluukaatiin achirra jiru. Mitiire akkasii hakiimonni jiru waan ta'aniif. Inni kun eessatti gara boqonnaa dhabuu gara abdii kutachuu. Isini galedha gara sanatti isaan geessa. Dargaggoota of ajjeesan the top 3 to 5 warra of ajjeesan keessaa akka daddabaasutti warra du'i jiru kan dargaggootaati. Inni kun immoo maalirraa kaasee ajjeesa yoo itti macaafa kun qorannoo isaanii gaafa laaltanii wanti guddaan isaan achi keessatti dubbatanii miidiyaa irratti garbanii oolu. Irratti galedha. Yeroon keenya faayibarii warra ta'anii hiriyoota wajjin malee duraan bara minima wajjin haasaa miti. Amma gaafa anatu gaafa danaa galu duru gaafa mana tamaariifaa ture galu duri iyyaada ture iyyaada makiinaa keessaa nama wajjin haasaa deemu akkam abaluu fayyaadha waaqayyo magaalatu midhaan jiru boodana gaafa dhiyaatu oomishii galu yoo nama gaafa dhe namni wajjin hin haasawu manuma taa'ee haasaa akkam inni durii abaluu faattan fayyaadha abaluu nagaa isaati abbaan abaluu inni gama sanaa inni gama keessa fayyaadaati waan tokko hundaan kan nama dhibu gaafa biyya dhaqu hundumti isaanii du'aniiru. Maaliif akka naan jedhu yooni man du'an yoo jedhe maaliin du'e maal tajjees yoo du'e wajjin haasaa waan ta'eef isaan immoo sheerraa kaanii wajjin haasa'uu barbaadan. Isini galee maal tajjees akka wajjin haasa'uu barbaadan mana yoo galleeyyuu amma tokko maatiin walii wajjin haasa'u mitiira nama iddoo baay'eetti maatiin diigamaadha beektuni maatiin namaa diigamaadha maaliif yoo ta'ani yookaan televizyiinii irra taa'u. Televizyiiniidhaan fiilmiidhaan yookaan immoo feesbuukii namoota miisee ta'eef nama beekatu walii kadhadhee dadhabe maaliif yoo ta'ani faayibarii warra ta'an fireendota hiriyoota isaanii wajjin haasa'u wajjin haasoftaa jedhan yookaan wajjin haasoftaa itti isheen kana nama wajjin haasaa fayyumaa sini galeera wabbaan isaa egaa amma boonii qaama keessaa rakkootumam maaliif kana kaafte yoo ta'ani namoonni baay'een jireenyi nama ijoolleen guddataa jirtu amma har'a jirtu mataan ishee rakkoo keessatti kadhannaa keenya akka sanaa awwaajiin hin baane malee diiyaabiloos karaa dhokataa ta'anii baayibili isteedii qabnu nu jalaa nyaateera. Amma miidiyaan ofii isaatiin obboloota koo garee miti itti fayyadamnaa maarkeetiingiidhaaf itti fayyadamtu waan adda addaatiif itti fayyadamtu gaafa inni dhufee garuu wangeelaa wajjin wal qixxee ta'e gaafa inni yeroo kadhannaa keenyaa nyaachuu jalqabu gaafa inni yeroo jilbeeffannaa keenyaa fudhachuu jalqabu gaafa inni yeroo tajaajila keenyaa fudhachuu jalqabu gaafa sanatu nu dhukkubu akka gaaf tokko Museen fa'aa karaa irratti godhan ituma isaan dhukkubu hiisiisaniiti nanna qaba miti jara mitire ituma manni suusii nutti ta'ee jiru koo jechuu danda'utu nurra laata har'a maqaa Yesuusiin nurraa gadi harca. Namni baay'een miidhaman manni isaa miidhaman walii wajjin haasa'uu dhiisee always baqa bombaardi godheera. Amma yeroo darbeeni amma miti televizyiinitti ilaalu rakkoo qabaa seeruuni callu beree wayii irraa dubbisuutti ka'e akkoo nama sitti amma akka namooti baay'een of ajjeesaa jiran isa duwwaa itoo hin ta'ini isa maqaa namoonni akkas ta'anii addana akkas ta'an keessa isteetii sana irratti hundaa'ee mitaru isarratti hundaa'ee miti wantoonni har'a dhaloota irratti dhufee jiru namoota jilbeenfannaan keenya dhumeera nu jala ariitii danda'u ariitii al tokko tokko even kwaasiin amma ofii isaatii cubbuu ta'uu dhiisuu danda'a miti yoo garuu yeroo kadhannaa keessanii fudhatee namicha tokkotu kwaasii taphatu warra kwaasii amma taphatan garuu wayii kwaasii fedhee bita yeroo qabnu akkam jalaan nyaanne jechuu kooti malee yoo ilaaltanii
baay'ee cubbuu dha nama nu sini gadara garuu yeroo kadhannaa keessanii gaafa ni nyaatu namicha tokkotu kadhannaa dhufan mallee warra amma taphatanii kana haguuggatee uffatee ta'a kadhannaa dhufeennaa ilaale fakkaata namichichatti dhageessatti yaada ilaale namicha kadhannaa dhufetti maaliif yeroo taphaa keessatti achaani haati manaa hin kadhannaa yookaan dhumee haabbeette televezyiinii cufina sagalee masaallee ajjeesaa malee cufina. Maaliif ajjeesaa isaa ilaala gaasaan. Yooma wanni ta'e baay'ee cufina malee ani nan beekaan namni iddoo gara biraa oolurra yoo laale cubbuu miti garuu baay'inni yeroo kadhataa gaafatti fudhatee jiru yeroo kadhannaas hin qabdan. Kadhannaa irraa isin fudhatee jedhaani iddoon suni is the red line. Iddootti laayiniin suni sammaran bamaadhama sammara godhama sararamuu qabudha. Yerootti diduu qabnudha. Wantoonni baay'een isaanii waldaanurraa fuudheeran jireenya keenya nyaata dhabeetuni. Dura maranii baay'ee isaa dubbise ijoollee isaa walitti qabee haadha manaa isaa walitti qabee haadha manaa isaa teessisee abbaan manaa wangeela fudhatee taphisa abbootiin manaa isinii dhaggeeffadhaa paastariidha si mana keessanii paastariidha waldaa keessatti paastarii ta'uu dandeessan malee na wajjin dhaggeeffadhaa turu godhaani mana keessatti isin paastariidha dhaggeeffatanii Yesuus Waaqayyo gaaf tokko yoo gaafate Addaam miti eessa taa'e miti anuun bade eessa ta'e qullaan ta'e akka qullaa taate bu'eessitti isheen tira yoo hojii natti ni dabara keessa galatu na nyaachiftee wanta nyaachuun narra jiraanne bitire attani gaafa laattan kanaafi Waaqayyo abbaa manaa si gaafata laaragaa galgala olii gaddeemuun isaati wangeela keessan banaati ijoollee keessan walitti qabaati faarfadhaa galata Waaqayyo bitadhaa amma immoo daa'ummaa wannoo kana ragalee maayini maqaan isaa mobaayilii ragaleera bitire faarfadhaa taa'aati ijoollee keessan walitti qabaa maatii keessan walitti qabaa maatii gidduutti isa kanatu guddina fida wantoonni nuyi har'a laannu baay'een isaa dhiibbaa guddaa nutti fideera kanaaf Daani'eel fa'a inni guddaan isaan godhan kadhachuu dhaabuu dideera wantoota dhaabsisan waan baay'eetu jiru garuu jedha Macaafni Qulqulluun akkuma dur godhu kadhannaasa itti fufee isa booddee maaltu ta'e qabanii boossa keessa buusan lakkoofsa 21 amma 27 dubbisaasi. Boolla leencaa keessa gaafa buusanii jedhanii maal godhe wallaansoo qabe miti wallaansoo qabe jedhu hedinaa duuzaatti wallaansoo hin qabne Waaqayyotu wallaansoo qabeef inni maal godhe Waaqayyo wajjin oola Waaqayyo wajjin ba'ee gara lafa kadhannaan dadhabametti lafa namni kadhannaa didetti inni eenyu kadhadha akkuma leengaddaatti rakkinatu isa jilbeenfachiise dhagaa Daani'eeliin gaafa dhattanii ilaaltanii lakkoofsa 10 irraa akkuma isaa durii maal godhaa hin jilbeenfata si'a meeqa si'a 3 kanaaf iyyuu Macaafni Qulqulluun maal jedhaa gaafa leenca boolla leencaatti gadi buusan natu isitti beekee kadhee kombe Daani'eel kuni maal fakkaata laata boolla leencaa keessa gaafa buusan jedhee naqee laata gaafa achi keessa buusanii maaluma fakkaata laata akkuma siiliitti namoonni yaada isaanii keessa waan jiru gaan kaa'u miti dhaqeen ilaale gaafa ilaaleeru leenci bibbiilaa isaatu itti naanna'ee jira boolla keessaa dhagaani irra kaa'amee jira Daani'eel leencota kana ilaala asii ol qaawwa dhagaa sana gidduutiin gara waaqaa asii ol dhaabatee ilaala leencotatti naannoftee jirtu hundumti ishee beeloftee badhaabatti sagaleen Waaqayyo gaafa dubbatu okkeera Waaqayyo ergamaa isaa ergee maal godheera maayittan afaan leencotaa meen dubbisame iddoo sana yoon argadheef attanii gaafa laaltanii inni guddaan inni dubbatu akkeedha lakkoofsa 27 amma 28 26 qabanaa dubbisame abbaan argattan lakkoofsa 26 akkas jedha lakkoofsa 21 fi 22 yommuu dubbisu
sagalee waaqayyoo akkeedha. Mootiin ganamaan ka'eetadha. Nama kadhatu kana leenca kee boolla keessa jiru akkeedha. Yaa Daani'el hojjetaa waaqayyoo jiraata. Waaqayyoon kee inni atittuma fuftee waaqessitu afaan leencotaa keessaa si oolchuu danda'eera jedhee maal godhe? Gaafate itti aansee immoo ka'ee yaa mootii bara baraan jiraan waaqayyoon koo ergamaa isaa ergee afaan leencotaa cufsiise. Maal isaa ergee? Jedhame waaqayyoon koo jedha. Ergamaa isaa ergee waan na balleessu qabeera. Yoon isa wajjin taane Daani'el waaqayyo wajjin jira. Waaqayyo eenyu wajjin jira? Ergamaa isaa erge. Sidii gadeera afaan leencotaa cufsiise. Ergee booddee kanaaf isaan nammiine anoo si durattis mudaa malee nan argame. Isa durattis yaa mootii dabaa hin hojjenne. Ameen. Argitanii si durattis waan gara biraan balleessine. Waaqayyoo kan durattis mudaa gara biraan qabu. Nama durattis waaqayyo durattis waan fudhatama namoota qaban. Isa booddee mootiin labsii baasee jedhee dubbata macaafni qulqulluun an waan itti amanuuf isiniin dubbisaa dhaggeeffadhaa. Kunoo an abboommii baaseera. An maal baaseera? Abboommii baaseera. Namni guutummaa mootummaa koo keessa jiru waaqayyo isa kan Daani'el maal godhu? Sodaatu. Hamma argitanii influensii godhanii biyya waaqayyoon hin beekne. Dargaggoonni kun mana hidhaa keessa mana hidhaa jechuun hin danda'ama. Biyyi Baabiloon garbummaa jalaa jala jiru. Garuu kan isin ajaa'ibsiisu achi keessa ta'aniiti waan mootiin sun ittiin jedhatu ta'ini mootiin inni waaqarraa kan inni ittiin jedhu godhu. Natu yeroo xinnoo turre ijoolleen xinnoo iyyuu miti gaafa dadheema haa iskuulii iyyuu ga'eera gaa xinnoo kana isin hin jedhu. Inteenyaa iyyuu machooftuun dhufee machooftuun tokko karaarra bitiin tiraa deema dhufee waaqayyo Yesuus eewu jedhe gooftaadha jedhani ijoollee. Miti amma sarara deebi'ee Yesuus eewu jedhaa gooftaadha jedhan miti jedhee alkuun kufuu fedha ofiisaatiin amma sarara deebi'ee sadaffaa Yesuus eewu gooftaadha jedhan miti jedhe ammas ijoolleen jalaa deemtuu diddee eewwee nutti himannaan achila karaa sanaan dhabee gooftaa gooftotaati jedhee bahee sokki. Sini gale. Kanaaf inni isa mootiin lafarraa jedhetu hin ta'ini isa waaqayyo jedhetu caale. Kanaaf jakkane waaqa isa kan eenyu sodaatu. Kan warra Baabiloon miti. Kan inni sagadaa jiru miti innis waaqa mataa isaa danda'e qaba. Daariyoos waaqa mataa isaa danda'e qaba. Kanaaf filattanii gaafa dhaltanii itti fufee akkeedha. Itti fufee akkeedha. Isa duratti isa hollatu. Inni waaqayyo isa jiraataadha. Bara baraanis dhaabataadha. Mootummaan isaa bara baraan hin balleeffamu. Barri moo'icha isaas dhuma hin qabu. Inni noolcha. Inni of kalchas. Inni bantii waaqaa keessatti lafarratti milikkita hin argisiisa. Dinqiiwwan hin hojjeta. Daani'elin harka leencotaa keessaa inni oolche. Isa kana. Kanaaf takkene waaqa gara biraatiin ta'e they influenced dhiibbarraan kaanii. Rasini gadara waaqni isaanii eenyu akka ta'e argisiisanii har'a dhaggeeffadhaa afaaniin dubbachuu miti jireenyaan jiraachuudha. Maaliif amma namni argeera? Amma namni haleluyaa midhaan seeranii quufeera biyyi lafa. Biyyi lafaan quufe bakka. Ameen ameen haleluyaa midhaan seeranii akka durii ta'e sagalee guddisu gara bakkee kaa'atanii biyyaa ooluutti namni quufeera. Amma maayilaa dhaloonni sagalee keessan quufeera amma sasa dubbattan jireenyaan natti argisiisa. Laazini galeera lafa oolu lafa hojjedhu karaa darra deemu hin quufne. Sini galeera dubbiin nu ga'eera. Amma kan barbaannu practical kan ta'e waan argama jireenyaan nuti isa dubbattan kana deemaa nuun jedhaa. Maaliifi nuyi warra wangeela lallabnu tun ta'ini bichaayyuu nutu wangeela. Nama keessa itti himaa beekana yeroo baay'ee dubbachaa jira bara kana. Nama guddaadhaan isin jedha. Warra ijoollee bukkee teessan siin jedhina. Kanatu iyyuu bade waan ta'eef.
nama guddaadhaan dhiyeessee jira. Ati wangeela miila lamaan deemtu raayidhaan. Wangeela lallabdatuun ta'ineera. Sumatu wangeelaa jedhaan. Miila lamaan wangeela mandara keessa deemuudha. Karaa kana ragaa deemu wangeela amman isinitti lallabaa jiru kanatu miila maaliif Phaawulos takka isin maal keenyaa caaffata keenyaa namoonni hundumtuu arganii kan amanan caaffata qulqulluudha isin jedha. Mana isin amantoota jedhu Waaqayyo amantoonni waldaa takka dhufa ituun ta'in warri jijjiirame waldaa keessa akka jiraatan barbaada. Kanan kaasu yuume irratti waggaa kana suma irratti dubbataa ture waan ta'eef iddoo adda addaa. Kanaafiti namoonni kun dhiibbaa geessisan jireenya jiraataniif hinkoo jechuu baran. Nyaata gaafa fidan hinkoo jedhan miti boqonnaa tokko lakkoofsa 8 qabdanii amma 20 gaafa dubbiftanii dhugaatii jira, nyaata jira, wayinii dhugan, buddeena nyaatan, buddeena iyyuu miti. Foon nyaatan, maaloo nyaatan gaasaa jiran hin nyaanne. Nuyi yooma baala nyaannee teenyeeyyuu influensiin goonaa. Nuyi wanta mootii nyaatuu fi namoonni istaandardii biyya lafaa keessaa ittiin jiraatu wayinii isaas hin dhugnu miti. Amma wayinii hin danda'amu wayinii dhugaa yeroo biyya kana kiyaa nan nagaan tajaajilaanis wayinii lama wayiniin biiraa sadii wayiniin tokko ishee biiraa sadii caalti miti. Maqaa dubbisaa alkool konteetii ishee wayiniin tokko ishee isin dhuganii biiraa sadii caalti. Parsantiin alkoolii isaatii 9.4 biiraan sadiitii amma 7 meeqa alkooliin isaa. Wayinii isin dhugdan wayinii isinillee dhugdan Waaqayyo fagalatu. Wayinii nama rakkoo qabu. Wayinii rakkoo qabu. Mitiidha. Kontentii isaa qalaalaa isin sana afaaniin dubbadhu tun ta'in guugilii gootanii arguu dandeessu. Waaqayyoof galanna ta'u. Baay'ee guddaa. Amma macaafa qulqulluu keessa yeroo baay'ee dubbadhee beeka wayinii ayinatii 5tu jiru. Ayinatii 5. Inni tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 keessatti Yesuus Kiristoos bishaan wayiniitti geddareera miti. Daadhii wayiniitti geddare inni ko waan tokko qabu. Ooyinos jedhama. Ooyinos jechuun birziyaarraa jechuudha. Ooyinos afaan Giriikiitiin ooyinos jechuun ni wayin jechuudha. Maatiyos boqonnaa 26 fakkaata amma gaafa mootummaa Waaqayyoo keessatti saaraa kana situ wajjin dhuguutti hin jedhee isaan kana lamaan duwwaan jira ooyinosii isiniyyuu warri tiyooloojii baratan. Anis immoo bareera inni beeka waggaa abu seminarii taa'ee baradheera digirii tokko baradheera. Ooyinosii wanta kun qabu bishaan duwwaatu geeddara yaade biqila siin qabu geeshoo siin qabu maayina maqaansaa damma siin qabu maalii siin qabu naqa bishaan fidaa itti naqa bishaan matu miracle is a miracle wayinii haaraa jedhaman sun inni lammaffaan wayinii samman isiitti muka mandara kiyaa mataa nama naannessu gabaa kana kiyaa mana dhugaatii irra deemanii namoonni bitatanii shukkeessa fudhatanii galan jechuudha kana jechuutti dhugu. Amma illee qaaniin iyyuu badeera, barruu badeera. Ani namni cuquutaa yoo dhuge namni gaafatu jiru Waaqayyo nu haa oolchu. Jira amma iyyuu ameen jira. Waaqayyoof galanna ta'u. Mara kan yommuu amma bakkee taa'ee dhuge maal tajaajilaa nu hundi hojii akka diinee raajii maal laataa ishee mandara goota tana kiyaa lallabdu iyyuu kun hundi maal olaa namaan jiru. Isheen iyyuu feetana malaa qabdu hundi malee gaafa warri bakkee isaanii akka jiranii gaafa namoonni sun dhaqanii afaan haaraatiin haasa'an haleluyaa dhiigaa sana fuula qulqulluutiin guutamanii haasa'an warri bakkee baay'eedhaan jarri kun daadhii jabaa dhugan strong way nama namaa kun inni bakkee kana jiru strong way jechuun isa nama macheessu jechuudha. Inni sadaffaani isa Timooteos keessatti sichi garaa keetii fi bishaan xinnoo dabalii dhugi malee bishaan duwwaan dhugi jedhamti daadhii wayinii xinnoo dhugi little way jechuun almost no wine in the water jechuudha. Akka loomiitti cuunfanii takka qorichaatti inni kun qorichaan immoo irra kun kiliniikiin namoota gaggaarii Waaqayyo nuu kenne laggama sana manni kiliniikiin keessa. Kiliniikii gaggaarii gurguddaa jira gama sana keessa waan ta'eef dhattanii achitti namoota ekspiriyaansitii ta'anii garaa dhukkubbiin shaa! Ameen jedhaa isa kaan immoo si daawwattaa ijoolleen inni fatti. Inni sadaffaan isa dhukkubbii sanaaf kan dhugamu ture. Inni kun akka nama loomiitti little way jechuun little few kutaa tokko kutaa lamatti bara durii yemmuu xinnoo turre bara ni yaadatuni way little way na achirratti rigaa laata little way jechuun almost no jechuudha miti little in my pain gaafatanii no dura kennaga little in my pain jechuun ni arga samaari no in my pain I can't try to eat it right. Luisa kennaga tani kanaaf almost no wayinii the water jechuudha wayinii ni jiru jechuudha. Inni arfafaan qomtaatti jedhama nama duwwatta deemuuti
qomxaaxee sana kennuuf miti nama du'atti adeemu jechuun dubartoota Yerusaalem keessa warra amana gaggaarii qabantu gosa kana hojjeta. Nama du'atti adeemu jechuun amma Yesuus Kiristoosiin fannoo baatee gaafa inni lafa du'aa dhaqe sana maal godhan? Namni danda'u deegaadame maal kennaniif? Qomxaaxee jechuun anesteeshiyaadhaan immoo ina doochaa nama du'a sana gaafa lafeessaa cabsan gaafa waraananii ina docha waan ta'eefiti qomxaaxee kennuuf turanii. Naasini kennan waan hin jedhan. Amma kanaafiti soorawwan nama du'atti dhiyaate nama rakkina isaa irraanfatuu fi daadhii wayinii kennaaf jechuun nama achitti adeemaa nama du'a dhaqaa jiru sanaaf kennaa jechuudha malee nama wajjin hojjenne karaa bukkee dhaabate rakkee firriidhaan jedhanii rakkina kun itti irraanfadha midhaan isa eegu jechuun qomxaaxee jedhama inni kun nama du'atti adeemaa jiru nama fannoo baatee adeemaa jirutu kennamaa fi ishee dhuga. Inni shanaffaan immoo akka qorichaati miti nama madaasaarraa madaattis dhaquudhaan madaasaarras taphatanii kaa'uudhaan namoonni ittiin fayyu turan isa kana keessaa inni irraanna guddaan nu ilaalaa jirru isa boqonnaa nama hojii ergamootaa keessa wayinii sanaa isa sana. Kanaaf itti gaa har'a anaafis biyya lafaa kana keessatti dhaadhagaa jijjiirama fiduuf har'a garaa kutachuutu nu barbaada. Ameen. Inni lammeeffaan an dubbadhu yoo yeroo jiraa asuma irratti naa itti deebiin. Lammeeffaa irratti nama jijjiirametu jijjiirama fida. Isa kana irratti yoo waaqayyo galgala dafee dubbadha. Ol kaanii waaqayyoon kadhanna. Yeroo keessan hin fudhadhu kana caalaa. Ol kaanii waaqayyoon kadhanna. Obboloota dhagaa abbootiin adda addaatanis na dhaggeeffadha. Kabaja guddaatiin eesitti. Waaqayyo nu barbaada.